biyyattii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo hordofee hiriirri guddaan wiixata har'aa karoorfamee ture haqameera. Mormiin karoorfamee haqamuu isaa ifa kan godhan ammoo mormichaaf waamicha dhiyeessaa kan turan hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odingaadha. Jaarmiyaan walta'umsa mootummoota bahaa Afrikaa IGAD kan Dr. Warqinaa Gabayyoon durfamu pirezidaantiin Keeniyaa fi hoogganaan paartii mormituu muddama ture mariin furuuf walta'uu isaanii jajeera. Waahilli koo Eliyaas Mulgeetaa gabaasa dabalataa qaba. Ministeerri muummee duraanii fi dureen paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Amolo Odingaa qaala'insa jireenyaa guutummaa biyyattii keessatti mudate hordofee deeggartoonni isaanii addabaabayitti ba'anii mootummaa irratti mormii qaban akka dhiyeessaniif torban lamaan dabran waamicha taasisaa turan. Odingaan torbanitti guyyaa lama jechuunis wiixataaf kamisa guutummaa biyyattii keessatti mormiin akka geggeeffamu waamicha taasisuu hordofee torban lamaan darban qabeenyi baay'ee manca'ee lubbuun namootaas darbeera. Hiriira mormii guddaa wiixata eebila 3 2023 waamamee ture irratti walitti bu'iinsi guddaan uumamu mala sodaan jedhu uumamee ture. Waldaan gaazexeessitoota biyyattii waamichi mormii taasifamu hordofee mootummaan intarneeta cufuu danda'a odeeffannoon jedhu isa gahuu ibsee ture. Kana hunda gidduutti pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Saamo'eel Ruutoo dilbata galgala TV gubbaa ba'anii haasaa taasisaniin oduun dansaa dhaga'ame. Dureen biyyaa kun hoogganaa mormituun kottuu in araaramnaa mariin rakkoo jiruuf irra jedhan. In these circumstances and in view of the recent events that led to loss of life, torbanoota lamaan darban keessatti hiriironni mormii biyya keenya keessatti gaggeeffamuun lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi barbadaa'uuf sababa ta'an ilaaluun obboleessi koo Raayilaa Odingaa fi paartiin mormituu hiriirri mormii gaggeeffamu kun akka dhaabatuuf waamicha akka taasisaniin gaafadha. Akkasumas biyya keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf adeemsa waliinii kanaaf carraa akka kennaniin gaafadha. Yeroo kanatti lammiileen Keeniyaa hundi akka tasgabbaa'anii fi seera kabajaniif gaafadha. Anis immoo mootummaan Keeniyaa itti gaafatamummaa lubbuu isaanii daldala fi qabeenya isaanii eeguu akka cimsee itti fufu waadaa nan seena. Haasaa pirezidaantichaa kana hordofee yeroo muraasaan booda TV'tti as bahuun haasaa isaanii kan taasisan hoogganaan paartii Azimio la Umoja Raayilaa Odingaa mormii waamanii turan akka haqan lammiilee biyyattii itti himan. As leaders in Azimio la Umoja, it is our responsibility akka hoggantootaa fi akka paartii koo Azimio la Umojaatti biyya keenya balaarraa oolchuun itti gaafatamummaa keenyadha. Qabxilee armaan gadii dhiyeessuu feena. Inni jalqabaa gaaffii ijoo paartiin keenya taasise irratti marii taasisuuf yaada obbo Ruutoon dhiyeessan ni simanna. Kan itti aanu adeemsi paarlaamaa madaalawaa ta'e kan qaamolee lamaaniin hoogganamuu fi kan ogeessa walaabaan deeggaramu akka uumamuu qabu waliigalla. Rakkoo biyya keenya mudachaa jiru furuuf koreen kun yeroo atattamaa fi murtaa'aa ta'e keessatti hundeeffamuu akka qabu amanna. Qabxiin biraa waamicha mariif taasifame simachuu waliin adeemsi hirmaattota hiriira mormii keenya adamsuu fi to'annoo jala oolchuu atattamaan akka dhaabbatuuf gaafanna. Kan kanaan olitti ibsine irratti hundaa'uun wixata eebila 3 bara 2023 irraa eegallee hiriira mormii keenya ni dhaabna. Monday, April 3rd, 2023. Haa ta'u malee mirgi walitti qabamuu fi mormii dhageessuu lammiilee biyyattii eegamuu qaba jechuun gaaffileen isaan dhiyeessan inni kamantaanaan mormitti akka deebi'anis akeekkachiisan. We want to emphasize that the right to assemble. Mirgi hiriira mormii taasisuu, walitti qabamuu, oliyyachuu fi mormiin dubbachuu heera keenyaan eegamaa ta'uusaadha. Ulaagaalee dhiyeessinee fi Ruutoo irraa deebiin hiika qabeessa yookaan immoo quubsaa ta'e hin kenname yoo ta'e torban tokko booda hiriira mormii keenya deebisnee kan itti fufnu ta'a. It is resolved to resume our demonstrations after 1 week. Raayilaa Odingaa fi gamtaan paartileen isaan dursan mootummaan qaala'insa jireenyaa dhaabuu hin dandeenye akkasumas filannoon pirezidaantii Ruutoon itti injifatan kan wal dhahamedha jechuun ture baatiin dura mormiidhaaf kan waamicha taasisan. Haa ta'u malee bu'aan filmaata kanaa mana murtii olaanaa biyyattiin kan mirkaneeffame ta'us abba Raayilaan garuu kanaan waliin galan. Pirezidaantii ta'uudhaaf si'a 5 dorgomanii kan hin milkoofne Raayilaa Amolo Odingaa Keeniyaa keessatti siyaasaan waggoota dheeraaf turaniiru. Yeroo tokko ammoo ministeera muummee Keeniyaa ta'uunis tajaajilaniiru. Dhibbaan lakkaa'aman qabeenya isaanii gurguranii achi buteen isaanii erga dhabamee ji'a 2 ta'eera. Waa'een jara kanaa naannawaa jiraatan keessatti qofa osoo hin taane guutummaa biyya Yuugaandaa keessatti ijoo dubbii ta'ee ture. Namoonni Yuugaandaa kun ka'umsi isaanii kutaa gama baha biyyattiitti argamtu aanaa Sereree keessaa yoo ta'u hundi isaanii miseensa garee amantii kiristaanaa hordofanii fi sadarkaa hawaasummaattis kan walitti dhufeenya qabanidha. Hirphaa gammachuu dabalata qaba. Poolisiin baha Yuugaandaa Keeyogaa jalqaba dhimmi hordoftoota amantichaa 100 bakka bu'an dhabamee ilaalchisee qorannoo jalqabuu kan beeksise guraandhala dhumarra ture.
Jarri kun bakka buuteen isaanii kan himame miseensonni waldaa Christ Disciples Church yookiin immoo CDC jedhamu aanaa Sereeree jedhamu bakka garaagaraa keessaa kan babba'an yoo ta'u namoota kana keessatti aangaan mootummaa bakka sanaa maatii isaa dabalatee akka wajjin hin jiru gabaafameera. Lammiileen Yuugaandaa kun tasa bakki isaan bu'an dhabamuun ijoo dubbii ta'uu isaatiin alatti eessa akka dhaqan beekamuu dhabuun isaa immoo jiraattota bakka sana jiraataniif iyyuu yaaddoo nageenyaa uumuu danda'a jedhamee sodaatamaa ture. Gareen amantii miseensota 250 of keessaa qabu imala gara Itoophiyaatti taasisuun isaa kanaan dura dhaga'amee kan hin beekne yoo ta'u aangaan naannawaa sanaa garuu waan haaraa kan taane dubbata. Sabaa himaaleen Yuugaandaa fi mootummaan Itoophiyaa jarri kun imala kana kan taasisan badiinsa guyyaa dhumaa biyya lafaa baqachuudhaaf jedhu. Itoophiyaatti bulchaa ittaanaan aanaan Nyaangatoom obbo Lookinyaanigaa Muraalee imalli jara Yuugaandaa irraa dhufan kana dhugaa ta'uudha himan. Lammiileen Yuugaandaa 277 ta'an dubartoonni fi daa'imman keessatti argaman yeroo ammaa kana waldaa kiristaanaa bakka itti keessummaa simatanii fi mana jireenyaa dhuunfaa keessa akka qubatan BBC'tti himan. Aangahan kun bakka lammiileen Yuugaandaa irraa ka'anitti dubbi himaa waldaa gosaa akka ta'e BBC'tti akka himetti imaltoonni kunneen maatii isaanitti waan tokko otoo hin himiin miliquun isaanii yaaddoo kan uume yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii maallaqa qabatanii imaluun isaanii poolisiin namoota seeraan ala namoota daddabarsan harka galuu malu shakkii jedhu godhateera. Hordoftoonni amantaa jedhamanii kun erga gara Itoophiyaatti imaluun isaanii beekame booda gama mootummaa Itoophiyaatiin osoo waan tokkoyyuu hin himamin torbanootaaf ture. Dhumarratti garuu torban darbe keessa dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam mirkaneessaniiru. Imalli lammiilee Yuugaandaa kana badiinsa guyyaa dhumaa biyya lafaa baqachuu miti kan jedhan obbo Lookinyaanigaan kanaan duras namoonni afaan tokko dubbatan Keeniyaa, Turkaanaa irraa, Sudaan Kibbaa fi Yuugaandaa irraa dhufanii akka turan dubbatama. Isaan kan dhufan seenaanis hawaasa Nyaangatoom Yuugaandaa irraa dhufan jedhanii waan amananiif naannicha ilaaluudhaaf dhufanii jedhan. Namoonni achi buuteen isaanii beekamuu jedhaman hordoftoonni amantii kiristaanaa kana waldaa aadaa fi saboota Iteessoon namoonni 270 ta'an gara Itoophiyaa deemuu isaanii mirkaneesseera. Dubbi himaan waldichaa Gabri'eel Oppolot namoonni badan jedhaman 273 saboota daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jiran firooma qabnaa jedhanii amananiit ergama kiristaanaa fi nagaaf imaluu isaanii himan. Obbo Gabri'eel saboota gidduutti saamichaa fi ajjeechaa hambisuudhaaf jecha saboota wal fakkaatan gidduutti aadaa walii barsiisuu fi amantii kiristaanaa babal'isuun kanaan duras taasifamaa ture jedhan. Dubbi himaan kun akka jedhanitti kun hawaasa firooma sabaa qaban kan Yuugaandaa, Keeniyaa, Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal saamicha loonii gidduu isaaniitti adeemu hambisuudhaaf qaama tattaaffii nagaa taasifamudha. Akka haaraatti hundeeffamte Shaggar keessatti jiraattonni manni isaanii diigamee fi humnaan kaafaman beenyaa argachuu qabu jechuun jaarmiyaan mirgoota namoomaa biyyattii ibse. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa jimaata baaseen magaalaa kana keessatti iddoowwan manneen diigamaa jiranii fi humnaan kaasuun gaggeeffamaa jirutti hordoffii fi qorannoo taasisuun gabaasa qindeessuu hime. Jiraattonni komii isaanii komishinarichaaf dhiyeessan waggoota dheeraaf lafa bituunii fi ijaarsa gaggeessuun jiraachaa akka turan akkasumas tajaajiloota akka bishaanii fi ibsaa fayyadamaa akka turan himuun manni isaanii akeekkachiisa tokko malee fi seeraan ala jalaa diigamuu himataniiru. Laga Xaafoo Laga Dhaadhiitti jiraataan manni isaanii jalaa diigamee fi BBC'tti dubbatan qabeenya isaanii waggoota dheeraaf itti dhama'anii horatan battalaan barbadaa'ee jedhu. Ani jiraataa achiiti. Ji'a dura ture manni kan irraa diigamee buqqee kan hin jiru. Anaa fi ati warraa koo ijoollee lama keenya wajjin fira keenya bira dahanneerra. Meeshaa koos ollaa fi fira bira kaawwadheen jira. Jireenya keenya kanaan jeeqameera. Gara fuulduraatti iyyuu waan hin godhu hin beeku. Laga Xaafoo Laga Dhaadhii bakka Arbaaraat Maaziyoraa jedhamutti manicha qonnaan bulaarraa binne. Ragaa qabannees bara 2005 dura mana irratti ijaarannee waggootaaf keessa jiraanneerra. Bishaanii fi ibsaa galfachuuf ammoo birrii kaffallee akka nuu galluuf bakka itti eeggachaa jirrutti manneen duwwaa jalqaba diigan. Achiis kan namni keessa galee jiruu fi kan kaartaa qabus diiguu jalqaban. Humnaan dirqisiisaniitu akka baanu gochaa jiru. Kana innaa raawwatan akeekkachiisa nuuf hin kennine. Inumaa walitti nu qabanii manneen kan diignu bakkaattoonni itti walitti qabaman waan ta'eef kan keessan immoo hin tuqnuun jedhan. Kanaanis mootummaaf qarqaarsa jechuun maallaqa nu gaafannaan kun abdii nutti turee ture. Garuu maallaqa nurraa guuraniin qaamolee manicha diiganiif kaffalaa turan. Jaarmiyaan mirgoota namoomaa kun iddoowwan hordoffiitti taasise muraasatti tarkaanfii loogii qabu fudhatameera jechuun himeera. Fakkeenyaaf kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Dhaadhii bakka Qeessafar jedhamutti manneen walitti aananii ijaaraman keessaa 2 qofti hafuun kaan diigamaniiru jedha. Dabaluunis namoonni manni isaanii jalaa diigame loogiin kun sabarratti kan xiyyeeffate akka ta'e akka amananii fi qaamoleen mootummaa garuu kun akka hin taane himuu isaanii eereera. Jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaanii akka hin dhahamne nu gaafatan kunis tarkaanfiin kun sabummaa irratti xiyyeeffatee jedhu.
ኢትዮጵያዊ እንዳልሆንኩ ነው ያሰብኩት። ምክንያቱም እየተለየ ነበር ቤት ሲፈርስ የነበረው። akka lammii Itoophiyaan taanetti natti dhaga'ame. Sababiin isaas manni diigamaa kan ture sabaan addaan fu'amaati. Afaan Oromoo ni dubbatta taanaan manni kee ni diigamu. Hin dubbatu taanaan immoo si jalaa diigamu. Haati warraa koo biyyoota akka Beeruut, Dubaay, Saawudii keessa godaansaan jiraattee hojjette akkasumas anis waggootaaf dhamee qabeenya walitti qabanneeni manicha kan ijaarranne. Otoo gurguramee silaa miiliyoona 4 kan baasu ture. Haa ta'u malee daqiiqaa 15 keessatti barbadaa'e. Jireenyi keenya akka malee raafameera. Ijoolleen barumsa dhabanii sammuun isaaniis miidhameera. Mana keenya yoomuu geessitu jedhanii nu gaafatu. Kan jijjigee ilaalanii akka malee rifatu. Ammumallee mana firaa bakka daadnee jirrutti innaa manaa baanu hin bayinaa lakkee mana nu jalaa diigu eegaa malee nuun jedhu. Jiraataan BBC'n dubbise biraan ammoo jiraattonni manni jalaa diigame komii isaanii kana gama mana murtiitti dhiyeeffachuufis yaalanis himachuu hin dandeessan jedhameera jechuun himu. Dhimma kana irratti kan dubbisnee manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabne hime. Gabaasa kana keessatti aangaa'onni mootummaa jaarmiyaan mirgoota namoomaa kun dubbisee ijaarsi qabiyyee seeraa hin qabne diigamaa jiraachuu mirkaneessuun garuu adeemsa kan hordofee ture jechuun isaanii himameera. BBC'n kantiibaa magaalaa Shaggar kan ta'an Dr. Tashoomaa Addunyaa dhimma kana irratti dubbisuuf yaaliin taasisee hin milkaa'in hafeera. Magaalaan Shaggar dhiyeenya kana godina addaa naannawaa Finfinnee irraa magaalota aanaalee fi gandoota bakka tokkotti gurmeessuun kan hundeeffame yoggaa ta'u magaalaa Finfinnees guutummaatti kan marsedha. Magaalaan kun uummata miliyoona 2.3 of keessatti